مركزني قدان مركز نور الإيمان جدمو براتو إساتا مكانيسي أمو بلال بيكمتو ققيسوف جدمي سرنا ققيسا كان رتس أستاذ كدير محمد بلچان مركزا إده الرفن جدمي كنين متوتو ديو كينياتي غر أدون إبادبان ققيسا أمو بلالي تيف تياري الدون والمركوتي إنما تيارو تدبلتي دوني وني الدونو نوتو قلچ جچون مركبا وجي والفالما أولو mana murtii bishaanii gubbattis dhaga'ame akka ministeerri nageenya obbo Du'aayin har'a odeeffannetti addatti xiyyaarri Ummuu Bilaalii boota istighfaaraa kan qabu akka ta'es dhaga'ametu jira. الله أكبر مركز نور الإيمان كان أستاذ خدير محمد درفمو برتو في أمير إيسا خنتاتي أدي فضيلة سينكيوان أدى كنين أكا تقوى بكونسا إيمانا في خبجا سموتي يوغدون فوق سينكيوان أكا سكرة بسو في سوغدا في انتفو تارتي قدون فول بورسا في ميكا ويلكام جامون ققيسا جرام أمير تيتي تينيا تناب ياري إثيوبيا كونتراني فودامي في أكا جروس بنسين متا في ميلا ودوسا غرطن بهيت جرام akka amiironni markaza lameen adde Haliim Torre Yaasin odeeffannetti namaa fi makiinaa dabalatee beeyladoonni dhimma ba'aa duudaa kan akka barattuu fadiilaan gaggeessaa waayilota isirraa godhamee fi dungoowwan 5,555 dungatamuun yeroo 98 hammatamuun dhagahame. Barattuu fadiilaan alaa fi amala gaarii qabaachuurraa kan ka'e alaa fi amala gaarii qabaachuun kan beekamtu yoo ta'u jaalatamummaa ishiin barattoota isaanii biratti qabdurraa kan ka'e barattoonni maqaan isaanii Imaan Abdallah في دكتور ياسين محمد جدمن ديم سايسين دغون ورسا إساني فنفتني جلا هنفمو جچون أدي فضيلة فدوشاي جدني يو جلا بوين برسيسان إساني شب شنشن شب غدي شب شراب غدون من التقل إساني تيس دغحون جرام الله أكبر الله أكبر أستاذ كدير محمد مانيتي إرجع بقى نجيان غرب ياقاتي غرب فولا في دودتي وترى إساني رتي سكا بريسانين ملك خيست ربي وانتوتا أكا غفاتا جنكي ريبا مغاتي سيداي كنين أكا نغايا في عارسكي غمجو عبادات ذكري في تقوى غلاسي بتاسيسي سياغم مچيسون ارغا أستاذ كدير محمد أكا تهي راديو مرغان فولا راديو مركزو تاتي تاو ميديالين أكا BBC CNN والجلا دربا جراتونيس تغامي تجرام الله أكبر أدي فضيلة برور ساعتي هم بكم نفي دقيقة شكسيسا إرتي ايبورتي UAE كيستي كيسموتا ججبو بيالاتي في بيا خيساتين نسمتمني جدمن أدي فضيلة أكا سمتمتين Gumman xayyaaricha check erga godhamee fi du'aayin gumman nagaa shufeerri nagaa tasaafariin nagaa jettu Ustaaz Khadiir Muhammadiin ni godhamaa fi jedhame. Adde Fadilaan akka xayyaara bira geesseen ulaa xayyaara irratti footoo 602 ni kaati jedhameeti eeggamam. Walumaa galatti adde Fadilaan riikardii footoo kanaan dura qabamee ture bakka 6tti cabsuun UNESCO irratti ni galmooftis jedhameeti eeggamaati jiram. الله أكبر الله أكبر وطبعاً إنجليزي according to مركز إيمان today he is the leader of the students house Mr. Fadil according to Nur Iman Ustaz Kadir Muhammad is the prime minister of Markaz he said we are with you bright you bring in your family peace and health. We have also heard that the traditional food like ashuro shumo marka kitta chapsa prepared by your family. I have been wishing for a long time and others are preparing narrated from our media. أدو أفانا مراتين بمركزاتين مركز نور الإيمان وسط بأندرنيا أميرنات يمتتاوك أو تماري فضيلة ويم أمو بلال كيو ودا فنفنة انديت قبا تسمتوال وزريت فضيلة لا تقيت كانت انديت قوينا كسوا بيت سب يادا جزي باتي تملسالك تبلوال وزريت فضيلة لك ودا هاجر عند قباج يسوى أمغاقب
إيرات كأمريكا بطري كچاينا لاقني تايوان اندي متالات يا مركز نور الإيمان وانا وسراس فسامينا استماري أستاذ كدير محمد تناغروال Ganda geeffattoota keenya oduun kun kan isinii darbaa jiru FM afaanii yookaan reediyoo markazoota sagaltuqaa sagalee irraa amma oduu biyya alaattiin darbamu. Pirezidaantii UK New York dhiyeenya kana filame Zohran Mamdani godaantota hundaa gaggeessuuf xiyyaarri Kuaalarmii irratti argama jedhame. Ilma pirezidaantiin Doonaald Tiraamp haasaa isaan taasisaniin sababa kanaan dura godaantota irratti rakkinaa fi gara jabeenya waan hin tursiisaa tureef ture jedhe. Kana booda namoonni akka kiyyatti garaa jabaatan hundi ana fakkeenya godhachuu qabdan jedhe. Akka ibsa du'aayii guyyaa har'aa Ustaaz Kadir Mahamad irraa ba'ee fi jamaa isaa irraa been gaggeessaan du'aayii Power Defense kadhannaan guyyaa Jumaa kana sababatee godhamaa fi akka ture gareen jamaa du'aayii Hizbullah yookaan Alul Iimaan gabaasaniitu jiru. Ummu Bilal of bira dhabuun qaawaa guddaa nutti banaa jedhan barsiisaan markaza Nurul Iman Ustaaz Kadir Muhammad. Ustaaz Kadir gama isaaniitiin amallee Ummu Bilal nama kabaju gara laafummaa haqummaa fi nama iftoomina qabu akka taate afaan guutatanii reediyoo markazootaatiif ibsaniiti jiru. Itti dabaluun Ustaaz Kadir Muhammad qoma isaanii dhiibanii amma maayikii reediyoo markazoota qoma isaaniitiin tuqanitti barattuu markaza isii jaalattuu fi jabeessituu jechuun qeequu morma isaanii gama bitaachaatiif mirgatti qaaqaa ofirraa godhuun ifaan ifatti dubbataniiti jiru. Oduu afaan Affaariitiin ammoo asaas kun Nuurul Iimaan markazii maan asaas ku abee yani yabaala asaaki ayiroo ayisiroo birteenik sakala hayyan gifti fadilaalee itti kakinnimna harsi malaggeeyne ayti yasjase naanu kuduk mango waqti kee geersi naharil Kaitir ki unka kada ke mako kan obey. In case ilene mitan chadi ka motor kinim kadosen astimiti ki kisse isin aero adda tadu daka dukanim nanu salam nangunu sin ay sarna jechuunis dhagametu jiram. Oduu afaan Somaaliitiin arday diiloo yaqaanay arday Fadila ama Ummu Bilal ayaa waqti dheer kadib kusoo laabatay dalkeeda Ethiopia. Ardayda markaz Nurul Iman inay kamid tahay baa la sheegay ama inay ولبنا وحلا شيء إني تحي أميركا كوباد وحاشي معلن كوجا معلن قدير محمد با كتريو شيء لبا عيال أو دبا أو يقولوا يقانو مقعوة دكتور ياسين محمد إيمان عبد الله إنو كربين أنا قلنا سيدا راديو مركزو توحانو لنا هاي سفر وناكسن أيام كورتشيننا بالو لنا هاي الله أكبر. Oduu xumuraatiin akka miironni lammaffaa fi sadaffaan Dr. Yaasin Biimaan reediyoo markazootaatiif ibsa kennanitti qaamni keenyallee yoo as jiraate qalbiin keenya Ummu Bilaalii waliin biyya galtee miira keessa galtee waan jirtuuf miira keessa yaamneellee waan dadhabnee jirruuf araddaa jaalalaa gandaa saayiboowwaniitti waliin bashannanuuf fedha akka qabdu qalbii keenya dhageenya jedhan. Dhimma jaalalaa fi fikirii odeeffanne. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduu reediyoo markazoota irraa sa'aatii ammaatiif qabanne kan hanga ammaa dhaggeeffattan ta'a. Obboleettii teenya kabajamtuu fi jaalatamtuu Ummu Bilaal karaa nagayaa duuda lukkuu siif haa ta'u jecha nagaan baasee nagaan bubbaasee si haa galchu jecha asumaan galii gaarii hojjedhu baradhuu barsiisii jecha gamaa kiyyaan karaa duuda lukkuu si haa godhu deebi'ee jecha qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagayaan nuuf tura. Salaamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reediyoo biraatiin darbaa adii fi folowii waliin gaarii. Warahmatullahi wabarakatuh jecha gaazexeessaa keenya galatoomii jecha oduu xumuraatii fi afaan Oromootiin
إمالي أدي فضيلان UAE جرا فنفنة بوتو ولما قالتي ساعتي سدي أنجا أفوريا كتي فراتوري دي مركزوتا أوديت فتي جرام أدي فضيلان جلوتا إسيتي ولين أكما فنفنة سنتين سيمنان كونغودو موتما نانو أوروميا موتما نانو أمارا موتما نانو تيغراي موتما نانو أمارا موتما نانو سومالي تيفي بلشانغول غوموس أكا سوما حراري نكا غاتاس موف إفاني فتي إفومي تيرام أدي فضيلان Hoteela iskela itti irbaata shuroo jedhamu erga nyaatanii reediyoo markazotaati waliin wal arguun interviyuu ni godhamanis jedhameeti eegamam. Xumurarratti adde Fadilaan milishaa gandaatiin marfamte nagaan gara maatii iseetti akka galtu ministeerri nageenya biyyattii ibseeti jiram. Jiraattota gandaatiin adde Fadilaadhaaf maqaan diiyaasporaa jedhamu akka kennamu. Walbaruun silaa gammachuu qilleensa gaarii jiruuti osoo addaan bahuu naftee way silaa isii waa tolti garuu tuun isa fan qabdu haaluma jiruu duniyaati gargar baanee addan hafnu deebiinee wal arguun murtii rabbii tokkichaaf wal barree caayaa qur'aanaa dhufneeti gaddisa obbolummaadha kan arshiidha san jalatti rabbiin feenaan badhaafamuun keenya silaa yoo maftee.